Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu amma oduu isaa kanaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu kan isinitti himuu ani Odaa Abtaamuuti. Haga xumuraatti nu hordofaa. Afrikaa kibbaatti kan argamu imbaasii Itoophiyaa manni jireenyaa ambaasaaddara yeroo gabaabaatti xumuramee tajaajilaaf oole ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eebbifameera. Muuxannoon piroojektota Itoophiyaa si'aayinaa fi qulqullinaan ijaaruu fi xumuruun duudhaa hojiiwwan mootummaas ta'e lammiilee Itoophiyaa dhuunfaa biyya alaatti argaman irratti kan mul'atu ta'uu akka qabu ministeerri muummee Abiy Ahmed hubachiisaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi jilli isaanii mooraa imbaasichaa keessa biqiltuu dhaabuun ashaaraa magariisas ka'aniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Barattoota carraa barnoota bilisaa mootummaan Chaayinaa kenne mo'ataniif geggeessaan taasifameera. Sagantaa geggeessaa imbaasii Chaayinaa Finfinneetti argamu irraa taasifame irratti Itoophiyaatti ambaasaaddari Chaayinaa Zhao Ziyuan argamaniiru. Ambaasaaddarichi wayita kana akka jedhanitti Chaayinaan ce'umsa beekumsaa fi teekinooloojii Itoophiyaatti taasifamu egereef akka deeggartu taasisaniiru. Akkasumas tumsi tarsiimoowaa hunda galeessa Itoophiyaa fi Chaayinaa jidduu jiru dhimmoota waloo irratti egereef hojjechuu akka dandeessisu dubbataniiru. Ministeera barnootaatti itti gaafatamaan deeskii iskoolaarshiippii barnoota olaanaa idil addunyaa Dr. Iddoosaa Tarfaasaa ergaa dabarsaniin humna nama leenjii ijaaruuf Itoophiyaan taasiftuuf deeggarsi mootummaan Chaayinaa taasisaa jiru galateeffataniiru. Barattoonni beekumsa qabatamaa argatanii biyyatti deebi'uun ijaarsa ce'umsaa teekinooloojii keessatti gumaacha isaanii akka ba'an hubachiisuu isaanii odeeffannoon ministeera barnootarraa argame ni mul'isa. Hooggantoonni ministeera dhimma alaa fi hayyoonni kanaan dura Chaayinaatti baratanii deebi'an sagantaa kana irratti muuxannoo isaanii qoodaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Manni maree naannoo Amaaraa yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa marsaa ja'affaa bara hojii waggaa lammaffaa magaalaa Baardaaritti adeemsisuu jalqabe. Manni maree kun yaa'ii ariifachiisaa guyyaa tokkoof irraa adeemsisuun dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannichaa yeroo ammaa irratti xiyyeeffatee akka mari'atus himameera. Ajandaa kana irratti gadi fageenyaan erga mari'atee booda haala rakkooleen egeree furmaata argatu irratti kallattii fuulduraan hiikaa jedhameetu eegama. Kana malees muudama adda addaa kennuun yaa'ii ariifachiisaa akka xumuru ibsameera. FBCtu gabaase. Oduu biyya alaatiin seenaa imala addeessaa keessatti yeroo jalqabaaf naannawa bantii kibba addeessarra qubachuun Indiyaan biyya ishee jalqabaa taateetti. Biyyoota kana dura addeessarra suuta qubachuu danda'an US, Soviet Unionii duraanii fi Chaayinaatti makamuun Indiyaan biyya arfaffaa taateetti. Xiyyaarri hawaa Chandrayaan 3 jedhamu milkaa'inaan akka karoorfametti kan addeessarra qubate akka sa'aatii biyyattiitti roobii waaree booda sa'aatii 12:04 irratti ture. Biyyattii guutuutti gammachuu kan ture yoo ta'u, ministeerri muummee Indiyaa Narendra Modi Indiyaan amma addeessarra jirti jedhaniiru. Bakka biyyi biraa kamuu ga'uu hin dandeenye geenyeerra. Kun yeroo gammachuudhas jedhan. Moodiin taatee kana kallattiin kan daawwate Afrikaa kibbaa bakka itti marii BRICS irratti hirmaachaa jiran irratti ture. Hoogganaan dhaabbata qorannoo hawaa Indiyaa ISRO Sreedraa Paanikeer Soominaat addeessarra qubachuun milkaa'uun hojii keenya qofa miti. Bu'aa hojii saayintistoota ISRO dhaloota adda addaadhaa jedheera. Milkaa'inni Indiyaa kan dhufe erga xiyyaarri hawaa Raashiyaa Luunaa 25 jedhamu bakka wal fakkaataa qubachuuf yommuu yaalutti kufee addeessarratti caccabee guyyoota muraasaan boodadha. Balaan xiyyaaraa hawaa Raashiyaa qunname kun bantii kibba addeessarra qubachuun hangam akka cimaa ta'es agarsiiseera. Bara 2019 irratti imala addeessarra suuta qubachuu lammataa isheen Indiyaanis hin milkaa'in haftee turte. Imala milkaa'ammaa irratti rooveriin gommaa 6 qabu dirree addeessarra asiif achi deemuun odeeffannoo barbaachisoo ta'aniif suuraa sassaabuun deebisee as gara dachee keenyatti akka erguuf sochii eegaluu gabaafamee ture. Dabalataanis bara 2035tti kubbaa miilaa addeessarratti taphachuun kan danda'amu ta'uu saayintistoonni ibsanii turuun kan yaadatamudha. FBCtu gabaase. Oduu ispoortiitiin shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin dorgommii gulaallii dubartootaa meetira 800 ni dorgomama. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa Angaarii Budaapestitti dorgomamaa jiruun dorgommiin gulaallii xumuraa walakkaa dubartootaa meetira 800 galgala keessaa sa'a 3 fi daqiiqa 25tti ni fiigama. Atileet Warqinash Mallasee fi atileet Habtaam Alamuu gulaallii kana irratti Itoophiyaa bakka bu'uun ni dorgomu. Atileet Warqinash ramaddii tokko keessatti kan dorgomtu yoo ta'u daqiiqaa 1 fi sekoondii 58 fi maayikiroo sekoondii 74 sa'aatii fageenya kanaan galmeessiteetti. Dorgommii atileetiksii addunyaatti yommuu hirmaattu kun kan jalqabaati. Ramaddii 2 keessatti kan argamtu atileet Habtaam sa'aatiin isheen galmeessite daqiiqaa 1 fi sekoondii 56 fi maayikiroo sekoondii 71. Atileetiin kun shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin marsaa arfaffaa kan hirmaatte yommuu ta'u, dorgommiiwwan hanga ammaatti hirmaatteen xumuraaf darbite hin beeku. Atileet Warqinashii fi atileet Habtaam xumuraaf darbuuf ramaddii isaaniirraa tokkoffaa yookaan lammaffaa ba'uus qabu.
Dorgommiin xumuraa iftaan galgala keessaa sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45tti ni dorgomama. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa guyyaa 7ffaa qabate kanaan Itoophiyaan hanga ammaatti warqee 1, meetii 3 fi naasii 2 walumaa gala madaaliyaa 6 argachuun sadarkaa 6ffaa qabatteetti. Dorgommii gulaallii dhiiraa meetira 5,000 galgala taasifameen ammoo atileet Yoomiif Qajeelcha, atileet Bariyuu Haragaawii fi atileet Hagos Gabrahiwoot xumuraaf darbaniiru. Dorgommii gulaallii ramaddii lamatti qoodamee raawwatame kanaan ramaddiiwwan irraa tokkoffaa amma sadaffaatti kan ba'an xumuraaf darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Dorgommiin xumuraa dilbata hagayya 21 bara 2015 galgala keessaa sa'aatii 3 fi daqiiqaa 15tti ni taasifama. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Oduun isaa kanaaf qabanne kanuma. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin oolmaa gaarii.